harka fuune daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa kun miidiyaa keessan bokkuu multimedia sagantaa Gingilchaa torban furannee dhufnu kan torbee kanaa furannee dhufedha. Sagantaa Gingilchaa torban kanaa furate kan isiniif dhiyaate qaxalee keessan Habtaamuu Lamuuti. Kanneen sagantaa keenyaaf haaraa taatan YouTube channel kee subscribe godhaa. Ergaan keenya kun yoo isinitti tolte warra hubattanis hiriyoota keessanii raabsuun dagatinaa haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaan afeerraa keenya yeroo hundaati. Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa sagantaa Gingilchaa torban kanaa fudhadhee dhufeera. Sagantaa Gingilchaa torbaniin qabadhee isiniif dhiyaachaa ture. Torban lamman darbe kana sagantaa Gingilchaa isiniif fudhadhee dhufne sababii isaas immoo fuula Facebook irratti maxxanseen ture. Sanarraa na hubattu jedhee abdii guddaa qaba. Kana booda immoo hamma Waaqayyo na dandeessite torbaniin sagantaa koo isiniif fudhadhee dhufa. Sagantaa Gingilchaa guyyaa har'aa fudhadhee dhufe keessatti tokkoffaa irratti wanti waliin ilaallu haala bareedaa ta'een haala o'aa ta'een yaa'ii gamtaa Afrikaa 38ffaan dafinoo darbe magaalaa Finfinnee keessatti haala bareedaadhaan raawwateera. Baay'ee nama gammachiisa. Walga'iin gamtaa Afrikaa kun waggaadhaan gaggeeffama magaalaa Finfinnee keessatti. Kan baranaa garuu adda. Walga'ii baranaa kana fashaleessuudhaaf shirri baay'een dalagameera. Waan baay'eetu godhamuudhaaf yaala. Garuu Waaqayyoon isaaniin gargaare warri nagaa biyya kanaa eegu injifannoon keessa darbaniiru. Akka carraatee torban sadan darbe kana walga'ii guguddaatu magaalaa kana keessatti gaggeeffamaa ture. Anis bakka tokkotti afeerameen ture diiyaaspooraa bakka bu'e. Galatooma warri ana afeertan. Achumarraan magaalaa daawwadhaan jiranii bakka adda addaa kana namoota biyya adda addaa irraa dhufan namoota Oromoo hin ta'in yookiis immoo namoota Itoophiyaawii lammii biyya kanaa hin ta'in lammii Afrikaa lammii Asia keessaa dhufan wajjin akka carraatee magaalaa kana keessa deddeemaa turre waan baay'ee ilaalaa turre baay'ee raajeffatu. Wanta biyya keenya keessatti gaggeeffamaa jiru kana baay'ee dinqisiifatu. Jijjiirama waggaa tokko keessatti magaalaan kun baay'ee geeddaramte. Waan baay'eetu ijaaramaa jira. Garuu ijaaramees immoo haa ta'u malee everyday bakka dhatti hundumaatu construction jira. Mootummaamti biyya kanaa humna akkasii kana eessaa fidee jiru akkuma isaanitti gaaffii ta'e nuttis gaaffii guddaa ta'e jira. Abbichuun eessuma maallaqa amma kana magaalaa bareechaa jira. Magaalaa kana toshaa jira. Everyday halkaniif guyyaa waan haaraa argaa deemtu. Har'a bakki isin agartan bor waan biraa ta'e isin eega. Namoonni waggaa tokkoof walakkaa as Finfinneen dhufne yoo jiraatani waan nama dubbadhu kun propagaandaa sitti fakkaata. Garuu jijjiirama guddaatu biyyattii keessatti gaggeeffamaa jira. Ispeeshaalii magaalaa Finfinnee kana keessatti. Waan hundumaan karaan kun asiif achi akka laastikii wal keessaa yaa'ee bal'atee deemaa jira. Fooqii isin ganama agartan galgala waan biraa ta'a. Bareedinni ispaaltii dur funyaan qabatanii keessa deemtanii amma ispaaltiin kun qulqullaa'ee namoota biyya alaa dhufeetu raajeffachaa jira. Walga'ii gamtaa Afrikaa kana gubbaarrattis agartaniitti yoo ta'an footoo abbichuu bakka adda addaatti abbichuun baay'ee gammadee jira. Waan nama daawwachiisu argate. Dur keessummoonni biyya alaati gaafa dhufan bar waan daawwachiistu hin qabdu. Yoo asii Laallibalaa yookaan immoo Soofumarfaa dhaqanii bineensa ilaalan malee Finfinnee keessaa waan daawwachiistu hin qabdu. Waggaa lammanarraa gaafa biyya kana dhufe faranjii tokko wajjin akka carraatee wal cinaa teenya xiyyaara keessatti. Faranjiin kun na gaafate. Saa'itii 8 Finfinnee keessa turaadhaan jedheenaan eessa dhaqee daawwadhu naan jedhe. Adwaa 00 reeffi ijaaramaa jira. Hin xumuramne. Eessa dhaqee daawwadha gaafa naan jiru deebiin kennuufan dhabe. Har'a deebii qabna. Keessummaan magaalaa Finfinnee yoo dhufe saa'itii 3-4 fi magaalaa Finfinnee airportii keessaa gadi ba'ee dhaqee waan daawwatu qaba. Ulfaadhu abbichu. Hojii isaan kantiibaan magaalaa Finfinnee halkaniif guyyaa hojjechaa jira waan salphaa miti. Numiti waan kana kan raajeffachaa jiru hogganoota gurguddaa Afrikaa irraa dhufantu abjuutti ta'aa jira wantichi. Waan dubbatan dhaban waggaa har'aa warri dhufan har'a Finfinnee wallaalaa jiru. Bareedina Finfinnee wallaalaa jiru. Urgaasee wallaalaa jiru. Dheengadda funyaan qabattee keessa deemta gaa. Har'a ispaaltiin kun shaaddattee miila keetiin ijoollee keetu wajjin asiif achi harka qabattee ispaaltii irra deemuu dandeessa. Walking saayidiitu jira. Saayikilii ooftee deemuu dandeessa. Nagaan eegame
waan amma finfinnee keessatti ta'u waaqayyoon baadiyyaa biyya keenya Oromiyaa sabab lammii biraan nuuf haga'u. Hojjeteera namichi. Hojjeteera. Nutu galateeffanne malee hojjeteera. Nutu mi'aasaan barre malee hojjeteera. Warrumti finxaaleeyyiillee barre akkuma fedheyyuu haa ta'u siyaasa isaa jibbinu hojii isaa jaallannaa jedhu. Nama keenyatu galateeffatu malee. Nama keenyatu mogolee wal buusa malee. Nama keenyatu haamilee wal buusa malee. Mana shiishaa fakkaata jennee walitti qoosna malee. The guy is doing. Hojjechaa jira. Hojjechaa jira. Amma gaafan kana dubbadhu faarsee bulaa sitti fakkaata miti. Dalagamaa jira kaa maal goota. Hojii ijaan argaa jirtudha. Viidiyoo waraabne sitti agarsiin kunoo ilaala bakka adda addaa finfinnee keessa hoo jiraattan ollaa finfinnee hoo jiraattan waan amma dubbadhu kana kottaa ilaala. Warri biyya alaa jirtan irreechaaf kottaati ilaala. Ilaa namni akkasii sitti bu'u tokko hin jiru. Biyya kana keessatti sababii siyaasaatiin biyya alaarraa dhufe hidhamuu yoo ta'e silaannatu hidhama ture. Silaannatu mana hidhaa gala ture. Kottaa biyya keessan kottaa investii godhaa. Kottaa daawwadhaa. Isa booddee qeeqa. Waan miidiyaa irraa wacuudhu waan dhaggeeffachuun gaarii miti. Waan lafarra jiru, waan qabatamaan lafarra jiru, waan dalagamaa jiru, waan amma magaalaa Finfinnee keessatti kun deemaa jira. Shaggar keessas qaqqabaa jira, Bishooftus qaqqabaa jira. Akkuma yeroo darbe sagantaa Gingilchaatti isinii fide Jimmaa keessa har'a kinoo deemee haxiqqaattiyyuu malee dambidalloo faga'aa jira. Deddeemaadhuma jira. Kun akka inni cimee hojjetamu gargaaruu qabnaadha kan isiniin jechaa jiru. Lafa rakkoon jirutti immoo rakkoo irratti qeeqa. Lafa waan gaarii jirutti immoo waan gaarii irratti jabaadha. Nuti yoo jechuu ni baanne iyyuu hooggantooti Afrikaa keessa jiran dhufanii ittiin jechaa jiru abbichuudhaan. Dhufanii galateeffachaa jiru. Namoonni akka carraa ta'e ani waliin deddeemee daawwachaa ture kun biyya adda addaa irraa dhufan haa jedhu gaaffiin isaanii akkuma ittiin ta'e wanti kun maaltu samaa irraa gadi bu'ee jira. Nutu obboleessa keenya waan ta'eef qaama keenya waan ta'eef wal galateeffachuun barre haamilee wal buusuu mogolee wal jalaa dha'uu malee wal galateeffachuun barre wal xiqqeessuu wal fuuldura dhaabbachuu malee wal galateeffachuun barre hundee bilisummaa agartaniitu mucaa xiqqoo mucaa waggaa 17 reef silba jalqabeen dheengadda fidee interview godhe hammas mogolee buustan agarteerra. Hamma jabaadhu laa kun bakka kanatti immoo naaf hin taane hundee laa iddoon kun gaariidha gurbaa kan lala. Iddoon kun gaariidha bakka kanatti immoo hin taane. Yeroo namatti haasoftu illee miila warra kaa'attee hin taane garuu sagaleen keen bareedaan hin jiru. Mogolee jalaa dha'uu warra akka godhan kun akkasaa waan dandeettii hin qabneef. Utuu akkasaa dandeettii qabaatte chaalenjii wal goota. Dandeettii waan hin qabneef garuu jalqaba maal goota. Mogolee jalaa dha'uu. Mucaan kun guyyaa tokko guddatee isin saalfachiisa. Mucaan kun guyyaa tokko guddatee isin sheenessa. Hin guddatammoo gurbaan kun keessatti argeen jiran. Rakkoo qaba. Rakkoo anis nan qaba. Atis qabda. Inni biyya geggeessuus qaba. Muummichi ministeeraas qaba. Waan gaarii qaba. Waan gaarii. Waan gaarii keenya furannee rakkoo irratti immoo yoo wal sirreessine maal rakkoo qaba. Mogolee wal jalaa buusu. Mogolee wal jalaa dha'u. Wal awwaalu. Wal salphisu. Dhagaa walirra kaa'u. Maqaa wal balleessu. Akka namni ol jedheen deemne qaanfattee akkatu uummata keessa deemte wal gochuu keessa maal ta'a yoo baane. Biddeen keen nyaadhu biddeen koon nyaattu bara. Bishaan keen dhugu bishaan koon dhudhu bara. Gurbaan kun amma yoo sirbe maal isin saame? Maal isinitti balleesse? Ani lakki hacaaluudhaan jenneem hacaaluu nan jaalladha jedhame. Sirba isaa duwwaa miti jedhame. Haasaa isaa nan jaalladha jedhame. Uffata isaa nan jaalladha jedhame. Maaliif hacaaluutu hojii hojjete? Keessatti waa biqilche. Dhaloota keessa waa kaa'ee deeme haceen. Hundee irraa miti wantichi haceetu keessa kaa'ee deeme. Gaafa waan gaarii hojjettee deemtu namni hundumaan si fakkaachuuf tattaaffata. Ati waan gaarii yoo hin qabne garuu maal kee fakkaachuuf deema? Haceen waanu keessa kaa'ee bara. Dhaloota keessa waa kaa'ee haceen. Sabboonummaa keessa kaa'ee dhaloota keessa. Ofitti amanamummaa keessa kaa'ee dhaloota keessa. Kanaaf dhaloonni dhufu hundumaan haceen fakkaadha akka ceetti uffadha akka ce'een dubbadha kan jedhuuf haceetu keessa waa kaa'e. Har'a isin sababii kanaaf arrabsitu haceen utuu lubbuun jiraate garuu hin badhaasa. Hin badhaasa ol waame.
Maaliif nuti mogolee wal buusuu keessatti guddanne? Hojii amma hojjetamaa jiru kana agarree galateeffachuu manna arrabsu, xiqqeessu, mataa keessa wal dha'u. Hojii guddaa hojjetame dhiisne waan tokko waan xiqqoo tokko ganda keessa argamnu dadhabiinsa koorratti quba qabaa oolu. Mootummaan hojjechaa jira. Dalagaa jira. Akkuma kana rakkoo jira. Waa'ee milishaa wajjin wal qabatee rakkoo jira Oromiyaa keessa. Hin nagaam. Rakkoo jira. Uummanni kana himata. Mootummaan kaa irratti hojjeta jedheen abdii guddaa qaba. Milishaan qorra keessa bule, aduu keessa dhaabbate, bokkaan itti roobee maatii isaa dhiisee ala dhaabbatee nageenya uummataa eegu baay'ee jira. Akkasumas immoo milishaa maqaa namaatiin saamu baay'eetu jira. Kan nama hiraarsu baay'ee jira. Kan nama nuffisiisu baay'ee jira. Akka mootummaa kana uummanni balaaleffatu, mootummaa keessa taa'ee yuunifoormii mootummaa uffatee miindaa mootummaa nyaachaa kan mootummaa kana irratti diina ta'u baay'ee jira. Kanas baruu qabna. Dhibba jarri kun qulqulluudha. Lakki isaan keessa cubbamaan hin jiru. Lakki isaan keessa kan uummata miidhu hin jiru. Lakki isaan keessa kun hin jiru tun taane we have to help. Warra akkasii kan akka caayaa miidiyaa ganda keessa deemtee barbaaddee fiddee miidiyaatti saaxiltee mana hidhaa akkaseen galtu gochuudha malee sababiidhuma ganda keessa milishaa duuriyyee tokko yookaan kaabinee duuriyyee tokko maqaa mootummaa balleessuurra rakkoon bakka inni jiru sana finnee qubatti qabnee ilaa kun sirrii miti. Kaayyoon mootummaa akkas nama hiraarsaa hin jedhu mana seeraatti dhiyaachuu qaba namni kun jennee irratti hojjechuudha malee sababii nama tokkootiin hojii hojjetame hundumaatti cilaatti dimnee dhoqqee keessatti kuffisnee gatuun gaarii miti. Pireezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa pireezidaantii Shimallis Abbaa Cabsaa nagaan isiniif haa ta'u. Shimeen akka uummanni Oromoo miidhamuuf miti kaayyoonsa. Akka milishaan ganda keessa dhattee uummata iraarsitu miti kaayyoonsa. Garuu uummata guddaa geggeessaa jira. Isa gargaaruu qabna bakka milishaan akka godhu kanatti immoo ilaakinoo pireezidaantii keenya. Kaayyoon kee akkas miti. Warra takka nagaa uummataa eegsisa jettee fidde uummata hiraarsaa jiru jennee saaxila baafnee itti himuu qabna malee hundaa walitti qabnee xureessuu hin qabnu. Bakka baay'een dhaqe rakkoo kanatu jira. Mootummaan ilaaluu qaba jara kana. Maqaa milishaatiin yakki dalagamaa jiru baay'ee jira. Jaarsa fa'aa kabalu milishaan. Nama guddaa kabalu milishaan. Akkuma kana warra quuqama uummataa qabantu jira. Akkuma warra kana immoo ijoollee isaa dhiisee bokkaa keessa aduu keessa dhaabbate nagaa uummataa kan eegsisu jira. Duuriyyeen garuu nama rakkisus immoo jirti. Iddoo baay'ee jira. Ganda keessa jira. Qabalee keessa jira. Milishaa keessa jira. Wattaaddara keessa jira. Poolisii keessa jira. Kanamaan kan keenya jennee irratti qabsaa'uu qabnaadha. Baratuu Gingilchaa. Torban sadan darbe kana agartaniitu miidiyaa finxaaleeyyii kana keessaa wanti baay'ee gurra nu duuchaa ture. Waa'ee Jirnaan Ilmaa Mardaasaa nagaan isiniif haa ta'u. Jirnaan Ilmaa Mardaasaa sababii musinnaatiin akka isaan goosaanii irraa ka'anii Jirnaal Shuumaa Abdataa dhufanii irratti maaloo jiranii kanaan akkati beekaa kee, goota kee, hayyuu kee, hooggansa kee of fuulduratti jibbituuf olola sirratti oofu. Eessaati kun kan oofamaa jiru? Mooraa eessaa bee? Oduu kana eenyuun nutti hima? Oduu mana kee keessaa eenyuun nutti hima? Oduu mana koo keessaa eenyuun nutti hima? Isuma mana koo keessaa natti hima minni alagaa bakkeedha. Akka wal shakkinuuf gaa waa'ee musinnaatiif Jirnaal Geetaachoo Guddinaa yequu misranyaa hoonu hin jedhani. Jirnaal Geetaachoo Guddinaa sababii isaan wallagga ta'aniif Dr. Abiyyiin yakkee yequu misranyaa darragaachoo nu jedha. Eeyoon nutti hima kana mooraa keenya keessa achii nutti himu maaliif akka nuti wal shakkinu? Dr. Abiyyiin achii dhufanii Jirnaal Geetaachoon achirraa dhufanii gandummaadhaan walitti si buusanii sababii akkas ta'aniif shakkamanii yequu misranyaa oolu jedhan. Wal cinaa jiruuf gidoo. Ilmi Baashaal Falaala Jirnaal Geetaachoo Falaala. Jirnaal Ilmaa Mardaasaa fa'aa ilaala. Yequu misranyaan kana as jira. Hooggansa malee si dhabsiisuudhaaf kana godhaa jiru. Dr. Abiyyi qofaa isaatti akka nafuuf. Dr. Abiyyiin Jirnaalota wajjin akkas ta'e Jirnaal isa kana fuudhee akka godhe isa kana maaloo godhe jedhanii qofaatti hambisanii erga qofaatti hambisanii hooggansa malee si hambisuudhaaf halkaniif guyyaa dalagamu. Eessaa ololli kun geggeeffamaa jira? Isaan duwwaa miti. Hooggantoota aangoorra jiran duwwaa miti. Abbootii qabeenyaa keenyallee. Mootummaan kun abbootii qabeenyaa Oromoo biyya keessaa ari'aa jira.
yaadataa juuneddii biyya keessaa baqatee biyya ambaatti galee jira. Eessatti baqata? Eessatti baqata? Eenyurraa baqata? Eenyutti baqata? Yaadataa juuneddii abbootiin qabeenyaan baay'een kan Oromoos ta'u kabira biyya kana keessatti duroomanii qabeenya isaanii asii baasanii Dubaayii faatti waan adda addaa godhatu. Yaadataan uummata kanarraa adda wanti isa godhu akkuma keenya diaasporaa keessa ture maallaqa diaasporaa keessatti argatetu fidee biyya isaatti investii godhaa jira. Namni kun ofiif duwwaadhaaf jiraata otoo hin taane uummata isaatiif jiraata. Saba isaa gargaara. Mana barumsaa ijaare. Rakkataa gargaara. Wanta baay'ee akka namni dubbatamu hin barbaanne waan baay'ee godha namni kun. Isa kana akka Oromoodhaaf mootummaa walitti bu'uuf Oromoon yaadataa hin jaallata. Gosa rakkataa gargaara waan ta'eef mootummaan biyyaa baasee sin jedhama. Alagaanis hin jedha inni kan keenyaas hin jedha. Mooraa biraa keessaa nutti himuun kana yaadataan nagaa isaatiin jira. Eessatti baqata? Maaf baqata? Eenyurraa baqata? Muummicha ministeeraa irraa xiqqaate yeroo 2-3 badhaasa gurguddaa furate. Akka biyyaatti taaksii guddaa kaffaluudhaan nama taaksii guddaa biyya kanaaf kaffalu mootummaan maaliifidha? Yoo badii qabaate hidhamu jechuu miti. Namuma nagaadhaan jiraatee boqonnaadhaaf waa bitachuu dhaqee ijoollee isaa ilaaluu dhaqee biyyaa baqateeru. Tokkummaa fiitees biyyaa baqateeru hin jedhan. Dubaayii kana waa bitachuu dhaqee. Akka kanatu walii keenyaan wal nu dhahaa jiru. Iddoo adda addaatti daangaa darbanii uummata keenya miidhaa turan. Uummata keenya iraarsaa turan. Uummata keenya irraa morma kutaa turan. Amma mo'achee deebi'anii mooraa keenya keessatti walitti nu buusuudhaaf. Abbootii qabeenyaaf mootummaa walitti buusuudhaaf. Hooggantoota walitti buusuudhaaf wanti geggeeffamaa jiru shirri dalagamaa jiru mooraa finxaaleeyyii keessaa waan baay'ee jira. Kanaaf gurran kenninaa. Kanaaf gurran laatinaa. Wanti isin dhageessan mooraa keessan keessa dhaggeeffadhaa. Warri alaa walitti nu buusuudhaaf halkanii guyyaa hojjetu. Warra afaan keenya beekan fidanii. Baratuu Gingilchaa. Baratuu Gingilchaa. Baratuu Gingilchaa. Waa'een Dr. Lammaa Magarsaas torban sadan darbe kana ajandaa guddaa ta'aa ture. Baay'ee afarsaa turan miidiyaa kana keessa. Eessaa reef yaadatan Dr. Lammaa? Nagaan isiniif haa ta'u Dr. Akkam jirtu? Eessaa reef yaadatu Dr. Lammaan? Waggaa hamma kana maqaa isaa dha'anii hin beekanin. Eessa jira namni kun jedhanii iyyafatanii hin beekan. Ajandaa biraa godhatanii gadi ba'an. The guy is smart. Waan deemaa jiru kana quba qaba. Ximpis hin jenneen. Inni yan asii iyyuu achii iyyuu ilaa akkas ture Dr. Lammaan kana ture Dr. Lammaan akkas ta'e Dr. Abiyyiin biyya Xaaliyaaniitti sallaayota ergee qabsiisee biyyatti gashuuf Dr. Lammaan xaxxambat waa tokko hin dubbanne. Rakkoon Dr. Lammaarra yoogee Dr. Lammaan biyya keessa jiran ukkaamamanii biyya alaa jiru dubbachuu danda'u. Isaan irraa dhageenya turre. Afaan isaan irraa dhageenya sila utuu rakkoon irra ga'e rakkoo isaan irra ga'e jedhu kan dubbatu eenyudha? Mooraa diinaa keessaa dhageenyam. Mooraa finxaaleeyyii keessaa dhageenyam. Isaantu nutti maamachee deebi'e. Maaliif gaa kun walitti nu buusuun wanti godhamaa jiru keessaa kunis hojii manaa isa tokko. Warra asii hooggansarra jiran, warra hooggansarra hin jirre hundaa hojii walitti naquudhaaf seexana wal fakkeessuudhaaf akka nuti wal nyaannuuf, akka nuti wal badhaaleeffannuuf, akka nuti wal fuuldura dhaabbannuuf halkanii guyyaa waan dalagamaa jirudha. Kun immoo Dr. Abiyyi qofaatti hambisuuf waan hojjetamaa jiru. Humna adda addaatiin tattaaffatanii waan baay'eetiin yaalanii kun milkaa'uu fi gaafa didu amma mooraa keenyatti achees deebi'anii hooggansoota keenya walitti buusuudhaaf. Ani Dr. Abiyyiif Dr. Lammaa gidduu rakkoon hin jiru jechaa hin jiru. Rakkoon jiraachuu danda'a. Rakkoon obbolummaa jiraachuu danda'a. Walitti bu'uu danda'u. Wal dhabuu danda'u. Walitti mufachuu danda'u. Garuu kana kan dhageenyu isaan irraa dhageenya malee mooraa biraa keessaa dhaga'uu hin qabnudha. Mooraa biraa irraa dhaga'uu hin qabnu. Maaliif kanaan duras waan gaarii dubbatanii hin beekan kaa waa'ee saba keenya? Kanaan duras waan gaarii dubbatanii hin beekan kaa waa'ee hooggantoota keenya? Kanaan duras waan gaarii dubbatanii hin beekan kaa waa'ee eenyummaa keenya? Waan nu diigu dubbatu, waan walitti nu buusu dubbatu, waan nu facaasu dubbatu, tokkummaa keenya eegganne bakka rakkoon jirutti rakkoo isaa dubbachaa. Bakka wal galateeffannutti wal galateeffachaa. Social media irraa amma wanti gidduu kana geggeeffamaa jirutti gammachuu guddaan qaban. Ulfaadhaa Dr. Abiy adda bilisummaa Oromootiif kaafaa wajjin marii geggeessuun marii jalqabuun keessan baay'ee waan jajjabeeffamuu qaban.
saba tokko walgatuu hin qabnu bakkeetti wal hambisuu hin qabnu garaagarummaan siyaasaa qabnu kanaan wal balaaleffachuu hin qabnu garaagarummaa siyaasaa keenya barcuma gubbaa teenyee furmaatatti kennu kana isin hin gorsu isin irra beekee miti garuu waan jajjabeeffamuu qabudha gamtaa Afrikaa biyyoota meeqarraati kan wal ga'iin geggeeffame gamtaa keenya gamtaa akka Oromootti mana keessaa qabnu kanasi wal ga'iin irratti geggeeffame garaagartummaa keenya akka garaagartummaatti waan irratti walii galu irratti walii galle waan irratti walii galle akka irratti walii galutti walii galle wajjiniin socho'uu dantaa uummata keenya eegsifachuu dantaa biyya keenya eegsifachuu waliin qabsaa'utu gaariidha wal balaaleffachuu miila wal takaaluu walitti dhukaasuu tokko bu'aan dhufu jiru walitti dhukaastee wal ajjeestee gamanis kan duu gamanaas kan duu ilma Oromooti dhiigi achii dhangala'us Oromoodha dhiigi asii dhangala'us Oromoodha dhiigi waraana bilisummaa Oromoo keessaa dhangala'us dhiiga Oromooti dhiigi poolisii Oromiyaa keessaa dhangala'us dhiiga Oromooti dhiigi raayyaa ittisa biyyaa keessaa dhangala'us dhiiga Oromooti waa tokko alagaan har'a qubatti qabnu hin jiru halagaan arra balaaleffannu hin jiru saba tokko waliif abboomamuu akka dandeettii walii keenyaatti ulfina walii kenna kabajaa walii kenna walii wajjin yoo deemne waan dhufu baay'ee keessas darbuu dandeenya barri haa gingilchuu barri haa gingilchuu barri haa gingilchuu daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa sagantaa Gingilchaa torban kanaaf fudhadhee dhufe asumarratti goolabnee jirra torban ergaa biraa wajjin amma wal deebi'utti nagaa waaqayyoon naaf jiraadha.